Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Mu'ee Arsii. Nagaa keessanii alhamdulillah ani nagaa kooti. Akkam jirtu Mu'ee Arsii har'allee mana isheetitti deebi'een jira jechuudha. Ilmoo ofii irra deddeebi'aniiti gaggaafatu jechuudha. Kanumaaf gaggaafachuun mana ishii kanatti deddeebi'aa jiran isiniin jedha hordoftoota koo. Hordoftoota keenya hordoftoota akkasii isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuudhaan jechuudha. Bira ejjedhaanii Mu'ee Arsii goobasiidha jechuudha. Intala goobasii kan dadhabin jenne jechuudha. Kan halkanii fi guyyaa xaartee jechuudha. Kiroomii keessa illee baatii har'a jechuudha. Firii dadhabbii ishiitillee argattee itti gammaddeedha jechuudha. Uummata baay'een jechuudha. Namoonni baay'een kiroomii kana keessatti dadhabee uf jedhee kan gatee biraa deemi baay'ee isaatitu jira jechuudha. Ishiin garuu jabduu waan taateef kiroomii kana keessaa baatee jechuudha. Akkasii isin dammoo jechuudha. Naa gammachiisa share subscribe gochuudhaan like gochuudhaan jechuudha. Naaf gammachiisa isiniin jedha hordoftoota keenya. Har'a jechuudha piraankii xiqqoo ishiitiin qabadhee dhufe. Namuma argi namuma online irra jiruutan jechuudha piraankii wayii hojjedha. Maalin jedhaa seetanii makkiyyaa na arrabsitee hin jedhaan makkiyyaa narraa dhooggaa hin jedhaan yookiin deemitan dhukkee irraa kaasan nan arrabsaan illee hin jedhaan laal makkiyyaa narraa dhooggaa hin jedhaanii makkiyyaa nama tuqullee miti jechuudha hordoftoota kiyya. Nama yoo tuqanu iyyuu nama tuquu miti jechuudha. Yoo namnu yoo itti bu'e jechuudha namatti buutu miti. Mijatti baay'ee fayyaalettiidha baay'ee gaariidha jechuudha. Nama baay'ee gaariidha. Nama yaadallee jechuudha. Yaada fageessee yaadudha jechuudha. Nama yaada as dhiyootti yaadu osoo hin ta'in nama yaada jechuudha. Fageessee yaadudha jechuudha. Garee guddina Oromoo kana keessaa dhugaa rabbiititti jechuudha. Namni baay'ee dinqisiifadhu. Nama saditu jira jechuudha. Isaanillee sabboontuu tokkoffaa sabboontuudha jechuudha. Itti aansee dammoo jechuudha Faaxumaadha. Faaxumaan illee nama jechuudha waa dhoksuu hin beektu jechuun nama hamachuu dudduuba qabachuu hin beektu jechuudha. Nama yoo namni illee balleesse fiillafiitii baatee namatti himtu nama loltuudha. Amala ishii kana itti baruudhaaf ani baay'ee tokko taaggalaanii ture jechuudha. Amala ishii reefu dhiyoo tanan jechuudha itti baraa jira asumaanuyyuu. Malee duraan jechuudha waliif hin gallu. Asumaanuyyuu malee duraan jechuudha waliif hin gallu. Hin aara bakkaan gizee ishiin dubbattu baay'ee naara baay'ee lolaa jechuudha. Namu waanuma badaadhaaf dubbattu natti fakkaata. Ishiin garuu ani jechuudha waanuma badaadhaaf waan hundumaa waan dubbattu natti fakkaata. Ishiin garuu badooma fi miti jechuudha. Namni yoo balleessi nama loltii jechuudha. Nama gorsitii jechuudha. Nama baay'ee gaariidha. Asumaan ishiidhaaf illee jechuudha subscribe like godhaanii jajjabeessaniin isiniin jedha. Sadaffaa irratti immoo jechuudha ilmootiyya makiidha jechuudha. Makii nama baay'ee gaariidha jechuudha. Ana biratti nama baay'ee gaarii yaada jechuudha kadheessitee yaaddu osoo hin ta'in fageessitee nama yaadudha jechuudha. Yaada guddaa qabdi. Ishiin afaan illee namatti hin dubbattu jechuudha. Nama afaan namatti dubbatu miti garuma ishiititti jechuudha. Baqa waan adda ta'e wayii namaaf yaaddi jechuudha. Waan badaa osoo hin ta'in waan gaarii namaaf yaaddi jechuudha. Nama baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Mee nama online irra jiru nama tokko barbaadee tanaan makiinarra na arrabsitee ayilee deemiti dhukkeerraa kaasaa. Narraa dhooggaa hin jedhaani. Mee waan isaan jedhan ilaalan isiniin jedha asumaanii. Hanga walitti deebinutti mee silkii barbaadadhee tanaan dawwalaa jechuudha. Nama online irra jiru eenyumaayyuu haa ta'u nama online irra jiru barbaadadhee tanitti dawwalaa jechuudha. Na waliin tura hanga deebinutti. Kinoo jechuudha silkii barbaadadhee dhufeen jira. Mee nan dawwalaa jechuudha. Nama online irra jiru lallaaladhee tanaan dawwalaaf mee. Yoo akka carraa ta'ee jechuudha nama piraankiin namni zabana akkanaa natti naqee jira. Piraankiillee naaf hin ta'anii jechuudha. Silkiin hojjetaa laatan hin beeku garuu namni online irra jirullee jira natti fakkaatu yaa rabbii kiyya. Sabboontutti hin dawwala.
sabboontu tan dawwalaa jira. Yoona jalaa kaaste jechuudha. Yoona jalaa kaaste kaasaan jirtu ishiinillee. Kaasaan jirtu. Balaan buute. Kaasaan jirtu jechuudha. Yaa Rabbi eenyumatu jira ree wallaanii irraa. Yaa Rabbi kiyya. Miiqoo Aliyaan takka oona jalaa kaasti laata qoy. Ishiittiin dawwala. Wallaanii irraan jirtu ishiin dammoo. Yaa Rabbi. Ishiin alhamdulillah nagaadha akkami. Sabboontu baddee jirtaa bar. Maal diree kaawwachu sagalee gadi qabi kaa'ar nu jeeqaa jirtaa bar. Sagalee gadi. Maaf furdadha. Waay komantii barreessuu raafatte galgala gisee teessu barreessita. Piraanki barbaaddattaa. Ati piraanki nama godhu malee piraanki namaaf hin taatu. Qoy maadhaan? Milixa. Wallahi hin milixxe nyaatta jedha baallataa. Ajaa'iba qabdaafoo. Sabboontu hara nama sitti machuu dhufe silaa nama sitti maddaa dhufee ani jechuudha. Numati itti dhiyaatta garuu jechuudha. Nama furaa dadhabeen jira bakka ani gizee ammaa kana keessa imana arrabsanii kalaas maaliin godhamee addunyaa tanarraa hin deemaaf immoo akkami? Makiyaa na arrabsa amma immoo jechuudha. Narraa dhoorgi. Ishiillee ol bayeetiin arrabsaan dhukkeen irraa kaasa ishiillee. Maal jechuudha? Maal arrabsiti? Makiyaa arsiibu. Eeyyen. Makiyaa nama arrabsitu Are nama na arrabsitu beektee ana arrabsiti kaakino sagalee ishii si ergaa yoo akkatti ishii na arrabsitu. Maal jettee maal goote si arrabsiti maal irratti hundoofte rakkoon maali? Wanno ture jechuudha silkii wayii jechuudha silkii narraa kaasii naan jette naa dawwalte jechuudha kazaa animmoo gizee sanitti silkii biran jiru jechuudha achumaan arrabumaan natti jette kaa gizee nan deebuutti jechuudha maal of jechaa maalii silkii kaasuu isin moonii taanani anillee moonii ta'een jira maal hojjeta arrabumaan natti kaate jechuudha. Lama maskiidha wallaahi sobdii qoosaadhaaf si lolte malee nama loltu ishee. Qoosaadhaaf yoo ta'e nama arrabsanii ree qoosaan maanni iyyuu. Qoosaan maanni annuma nama arrabsan jirta. Ani qoosaadhaaf daadatti konkaa. Tapha kamaanne. Tapha kaayee ana kanatti taphattuun barbaadu kaa maal ani bar ilmootiin jechaanii tureeyyuu. Taphan beektu. Taphan beektu tapha jechuun tapha yoo waliin haasa'an kan tapha jedhamu malee. Miskiina bichaadha wallaahi. Ijoolleen gaarii keessanii namatti loltu miti miskiina bichaadha. Miskiina maaliiti? Miskiinni tokko iyyuu hin jiran. Siif miskiina ta'uu danda'an. Maaloo miskiina wallaahi. Wantoonni bu'uun kaa'ee waan taateeti ati usdee ati silaa ijoollee gara dhumaati kanaaf akkas godha. Ijoollee gara dhumaati. Ushuudha barati. Ushuudha. Sabboon hojii keenyaadhu maal jechuudha ani bara osoo inni jaarsa dhabaaf malee osoo jaarsa argadde haadha ilmaati maal jechuudha. Eenyutti nu amma garee keenya keessaa simiti? Laa anaa miti anaa miti anaa miti. Eenyu dare? Obsaa. Jiraan? Obsaa. La waan xiqqoo wayiiti bar waan xiqqishoodha bar hin argine ati. Xiqqishoo miti bara obsaan yeroo taa'u malee hammatuu ka'ee dhaabbate hojjaasaa guddaadha. Aayillee osoo hin ka'ee dhaabbattee bar dilbiidha.
Xixiqqoodha malee ijoolleen keenya bibbichuudha nama lolani. Wayii Adaba qabdi. Bara sabboontu adabaan hin guddisaadha nagarre. akkasii Goosaallee kan nan lola. akka ishii makiyaa anarraa dhoorgi kan yookiin deemeetiin dhukkee irraa kaasa. Deemeetuman yuutuub maratti ol fuudhee footoo ishee ol baafadheetiin arrabsaan. Makiyyaa moo? Eeyyen makiyyaa'ee. Bakka makiyyaa na arrabsi ol bahi. Maal ati makiyyaadha abboo maal bakka nama tokko akkamiin nama tokko arrabsanii? Yoo arraba feeten jedhe. Wayii Arrabsi. si maal na goote ati silaa homaa nan goone akkamitti si arrabsa? Ana maasin goone makiyyaa illee maasin goone. Na arrabsite kaa sagalee ishiitii si erga. Waasaappiidhaan sagalee ishii si erga. Libiya libi. Maal jettee? Sagalee ishii waasaappiidhaan ishii na ergite si ergan jedhe sheerii si godhe. Naawala miskina seenaa fayyaadha nagaadha sabboon tete gus achuulee fiigicha malee seenaa rakkoon beekamu fi dibar. Boqonnaan qabdu gus. Qoosaan maanni iyyuu. Qoosaan maanni annuma nama rabsin jirtu. Ani qoosaadhaaf daalatti konkaa daalachaa jaan ooluun. Maal jechuudha akkas jechuun? Tapha kamaanne. Tapha kaayee ana kanatti taphattuun barbaadu kaa maal ani bar ilmootiyyeen jechaanii tureeyyuu. Taphan beektu. Taphan beektuu Taphan beektu. tapha jechuun tapha yoo waliin haasa'an kaa kan tapha jedhamu malee. Miskiina bichaadha wallaahi. Ijoolleen gaarii keessanii namatti loltu miti miskiina bichaadha. Miskiina maaliiti? Miskiinni tokko iyyuu hin jiran. Siif miskiina ta'uu danda'an. Maaloo miskiina wallaahi. Wantum bu'in qaanii. Waan taateeti ati us jedhi ati silaa ijoollee gara dhumaati kanaafuu akkas godha. Ijoollee gara dhumaa. Ushuudha barate. Ushuudha. Sabboon too hojii keenyaadhu maal jechuudha ani bara osoo inni jaarsa dhabaaf malee osoo jaarsa argadde haadha ilmaati maal jechuudha. Eenyutti nu amma garee keenya keessaa simiti? Laa anaa miti anaa miti anaa miti. Eenyu dare? Obsaa Jiraan? obsaa. Laa obsaan hangafa wallaalaa. Laa waan xiqqoo wayiiti bar waan xiqqishoodha bar hin argine ati. Ikiyyoo miti bara obsaan yeroo taa'u malee hamtuu ka'ee dhaabbate hojjaasaa guddaadha. Aanillee osoo hin ka'ee dhaabbadhee bar dilbiidha. Xixiqqoodha malee ijoolleen keenya bibbichuudha nama lolani. Wayii sabboontu. Adabaan hin guddisaadha nagarre. Akkasii. Goosaallee kan nan lola. Akka ishii makiyyaa anarraa dhoorgi kan yookiin deemeetiin dhukkee irraa kaasa. Deemeetuman yuutuub maratti ol fuudhee footoo ishee ol baafadheetiin arrabsaan. Makiyyaa moo? Eeyyen makiyyaa'ee. Bakka makiyyaa na arrabsi ol bahi. Maal ati makiyyaadha abboo maal bakka nama tokko akkamiin nama tokko arrabsanii? Yoo arraba feeten jedhe. Wayii Arrabsi. si maal na goote ati silaa homaa nan goone akkamitti si arrabsa? Ana maasin goone makiyyaa illee maasin goone. Na arrabsite kaa sagalee ishiitii si erga. Waasaappiidhaan sagalee ishii si erga. Libiya libi. Maal jettee? Sagalee ishii waasaappiidhaan ishii na ergite si ergan jedhe sheerii si godhe. Nanni fakkoo aannan keessee fi. Eshi nan jira eessan baafadhaa miti nan jira bar. Firaankina gochuu dhuftee reeti moo akkamii? Wayii firaanki si godhe bar. Dhumaayi. Na ishumaa fi waraabelleen sanuu. Yoo keenya maaltu godhe yaa rabbii kiyya. Garuu baay'ee moromtee fi bar ishiin nama narrabsitu jette maalitti beekame? Wallahi nan beekaa malee seenaa nama narrabsitu. Hin beekte jechuudha. Nan beeka. Hai sabboontu wallagga lixaa kinu akkana nu goote kaa silaa hin piraankii namaan taatu maalumaan hin piraankii si godha laata gaafa tokko.
Koy amma video waraabaa tamoo dhaabdere. Video waraabaa jira mee nagaatti dhaamii jukaa ijoollee hordoftoota makii tanatti. Miskinati yaa wallahi deeqa meeqa waraabdeef. Hin beeku ani. Saddeet guuteeraa fi Sanii ol ta'uu beelaan danda'u. deeqa saddeetiin guuta. Video addaan kukkutee gabbuusa kaa'anii bar kaameraan kee walitti qabee waraabu. Yaa rabbi kiyyaa kun amma piraankii daaree haannaa. Firaankii dhammee hordoftoota nagaatti dhaami kaasoo hin dhaabbatin. Yalla. Hordoftoota makkiyyaati. Firaan nagaa gaafatu. Salaam alaikum. Fallaaja mana kanaa tursoo maaliif taphatti nagaa gaafaddaa nagaa isaa dhowwatu. Qoy. Akkin jedhe banannaamsa. Amma kabajamtootaa fi jaallatamtoota Muhee Arsii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keenya galata rabbii sanyii mootii wajjin piraankii naggusi godha jettee maafumaa ta'e. Bareedaadha. Azaan nu ba'aa jira kinoo. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota Muhee Arsii sabiskiraayib laayik sheer godhaa fi micayyoo tiyyatana naa guddisaa misiliin jedhaa ilmootii yeshiin jechuudha. Akkasii ilmoon tiyya naman arrabsitu intala kabajaati intala kabaja qabdu jechuudha. Haadhaa fi abbaan seeraan guddisaniidhaan isiniin jedha. Asumaan